السلام عليكم ورحمة الله يا رب زادنا ما نقدر ولا وأنت كم ما كذي لكورنا يا مبيانتي waan isin hin boyin si gargaarte Oromooni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraan tana Oromootiyyya oduu gartee gaddaa qabadheetiin dhufe obboleettiin deenyituun gartee akkuma beekamutti biyyaa dheenyuma kana dhufte jechuudha. Osoo biratti hin beekin ulfaan garaa biyyaa baate abbaan mana isiitillee biyyuma jira. Achii biyyoota na gartee rakkina hama mudatee ilmaan kun lakkoo amma isin ijaan garaa jirtan kana asitti deeyitee jechuudha biyyoon tuni. Dawleen gartee akka qabdi biyyoon tun haala hamaa keessatti akka maletti gartee amaliyyaadhaan garaan baqaqee ilmaan isii kunillee yeroo saniif bakka illee hin geenye jeeni ilmaan kullaan ammaan tan ijoolleen xixiqqoon isin agartan tun baatii jaha mana haaqimaa ta'ite ilmoo fi haati addaan bahanii jechuudha. Adda bahanii sababa maallaqa dhabuutiin manni haaqimaa miliyoonaa fi cina gaafatan jechuudha maallaqa biyya tanaa. Akkasitti gaafataniiti waan biraa kafaltuun dhabdee ilmaan irraa qabanii mana haaqimaatitti. Achii gartee biyyoon tun ilmaan isii tana maal goote osuma boochuu garaan jajja addaan turanii jechuudha. Achii namni damaanaa ta'ee ilmaan isii kana achii gabbaaseef yaabbalee jange. Warri sanaa keessa jirtan biyyoon tun magaalaa Yaman sanaa keessa jirti. Warri sanaa jirtan biyyoo tana miilaan itti koottaa gargaaraa waan qabdaniin kuma takkaa waan qabaanne koottaa gargaaraa. Namni isin dureen bira jirtullee eega ilmaan irra dhalte gaafirraa agartee gaxareetti obboleettiin ta'in takka fuutee mana isii galchite jechuudha. Waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu. Ijoollee isii tan amma eda aannanuu gartee namni salafa fuudhee biteefee jechuudha. Intaltummaan isin bira jirtu tun marraa duraatis firii lama biteefee deebitee mallee edallee salafa fuuteef jechuudha yaa obboleeyyan kiyya. Biyyoon tun rakkina hamaa keessa jirti. Akkaawwantiif gartee biyya tanatti gartee akkaawwantiin qabanii. Nama gartee irraa damaanaati jira inni kun akkaawuntii irraa damaanaa nuuf kannee jira gartee isin biyyatti irra buuftanii inni asin nu as deebisiisu nuuf kannee jira yaa obboleeyyan kiyya waan qabdaniin gargaaraa biyyootan anis gartee inninis nutis waan qabnu bira ni dhaabbannaa mee obboleettii tiyya uummata Oromootti himadhume. السلام عليكم ورحمة الله يا رب زادنا ما نقدر ولا وأنت كم ما كذي لكورنا يا مبيانتي Waan isin hin boyin si gargaarte Oromooni. Yaa obboleeyyan kiyya gartee biyyoon tun ammaan tana yeroon qabbanaa ilmaan isii kun laatti xiqqaa maqluuqnu kun waan gartee ammaan tana uffata gaarii uffata qabbanaatti illee hin qabu laal ni gartaniimi. Kanaafuu yaa Oromoo teenya walitti hin jabaatinaa garaa walitti hin jabaatinaa gargaaraa waan dandeessan rabbirraa harkattanaa jiri. Meef dirasaa qatee yaada maal qabdaa? Asirratti atummaan haasoo deebitee jirta namni mana tokko ijaaru isaa waliin saamu naas ta'ee siis ta'ee garaagarummaan qabnu jirtu wanni nuti barbaannu furmaata obboleettii teenya tanaaf arguudha. Yeroon dhageerraa kaasee akka maleedhaan gaddee siitu na caalaa odeeffannaa siidhaatuu qaba. Ana kan arganii gara malaafina kiyyaaniin gara viidiyoo waraabuudhaatitti tarkaanfisseene warri gartee koomentii na gaafatan ilaa hanqammaatitti namni waan itti ergallee ni jiru. Garuu immoo koomentii jalatti warri na gaafatanii jira. Maqaa isiidhaa maqaa kamirratti keenyaaf lakkoofsa akkaawuntii nuu kanna gaafiilee kanaan na gaafatamee jira. Warroottan kana na gaafataniif biitii jirru biyya Yemanii biitii Yaman lakkoofsa akkaawuntiidhaa yoo gartee warri sarraafaa dalagu yookaan yoo kun qabaatan hin beeku malee nuti ummatichi Yaman keessa jirru waan sarraafaa jedhamu lakkoofsa akka Itoophiyaa qabnu sun hin qabnu bifa lama koptiidhaan kan maaleen itti nuu bu'uu danda'u warroottan gartee biyya jiru. Yoo akkaawuntii Itoophiyaa irratti dabarsanii akkaawuntii Itoophiyaa irraa gartee namnichirraa haasii Yemenirraa Itoophiyaatti ergu warra san gartee warra sarraafaa dalagan warra kanatti himnee achirraa gara Itoophiyaatti yoo nuus deebistan ka ta'u taate lakkoofsa akkaawuntii Itoophiyaadhaa isiniin maxxansinaan isiniin jechuu barbaada. Karaa biraatiin waraqaan bakka tanatti biyya tanatti harkaa qabnu waraqaa munaddamaadhaati yookaan yuuniidhaati maquma fi waraqaa bitaakaa qophiidhaa irratti buutu jechuudha. Takkanaatti obboleeyyan kiyya jabaatanii akka gargaartan gamarmaaniin isin gaafadha. Rakkoon obboleettii teenya tanaa jechuudha. Waan gartee hanqan hangas jedhanii himuullee nama ulfaattu kunoo rakkoo ittiin hanqabu waan kiyyallee kana fakkaata. Amma warri gartee Suudii fi Dubaay biyya Arabaa tana keessa jirtan lakkoofsa isaatii fi maqaa isaa as gubbaan ka'a barreeffamaan isinii haa hundumaa'u ammoo biyya adda addaa jirtan akka gartee akkaawuntii biyyaati irratti akkaawuntii obboleettotaa
irratti neeytanii inni asii nu as deebisuu goonaa jechuudha. Zeki yaallada yaa birnaangaa rabbisaadha nama hundaan bakka naangaa yaa bora goga sinjira akkam biyyaa dhufetti yaa daabijinee dibirannaagaa yaa obboleeyyan kiyyaa yaa bora goga sinjira yaa obboleeyyan kiyyaa rabbisaadha nama gargaara yaa abo. Obboleeyyan kiyyaa zakii dhaalatee fi yaadota junee dibirannaagaa jechuu jirti obboleettiin teenyatu lallakkoo miliyoonaa fi. Dhalti kunillee dhala ishiidhaa jalqabaati ilmoota naawoo akkaataan itti isiin qabattuu fi akkaataan yaa obboleeyyan kiyya gartee miliyoonaa fi cina gaafatanii ka gartee ilmoon tun uffata hin qabne nyaataa dhugaatii hin qabne manni kiraadha waan kabaltu hin qabne mushtee waan akkasiin miliyoonaa fi warraa eeggata maallaqa asii kana yaa obboleeyyan kiyya miyyoo tana yaaboo mee warri rabbiin isinii kannee garaa laafii isinii kanne namuu gargaara nutilleen gartee waan warri as keeytaa yaman keeyti jirta magaalaa sanaa gartee waan dandeessanii gargaara yaa obboleeyyan kiyya. Warri magaalaa sanaa keessa jirtan namootaniin bilbilaan itti himillee ni qabaa kaniin gartee bira dhaqee qaamaan mari'achiisillee ni qabaa namootan gartee ni gargaara naan jedhanii ballama seenaniif illee ni jiranii amma dura immoo namni gargaaree qarshii takka itti fidillee ni jiru dhalaan Oromoodhaa biyyee tarka jirtu kanaaf fooshaa yookaan walitti yaarmee jirtu akka gargaaran ballama seenaniif jirani amma dura immoo biran geenye inshallah biiznillah ta'ala namu waan dandeessanii bira dhaabbataa sin jabbileen kiyya wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalla takkasitti yaa obboleeyyan kiyya gartee sarraa baas gartee akkaawuntii biyyaatis as gubbaa isinii keenya asirratti argachuu dandeessanii galatooma waan rabbiin isinii kanneen bira dhaabbadhaan isiniin jedha nagaan tura.